dubbiin tun garamitti deemaa jirti jechuudha morni shiftaa kan biyya bulchu አንዳንዱ ለምንድነው UAV ማትልኩት የሚል ሁሉ አለ ኡባቴ ጅራ jechuun waraan kan balleessu dadhabne jirra gara humnoota mootummaatiin namooti dhibbaan lakkaaman dhumanii jiran qulqulluu jeeftamu amma shanee jeefta waan jalqabaan egaa sagalee jiraattota aanaa abuna gindabarat gandoota garaagaraarraa dubbifneerraa hubachuun akkuma danda'amutti Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isinaadha qabu isiniin jecha arraan tana gara jabina abbichuu ilaalchisee qophii ajaa'ibaa kan injifannoo boonsaa ta'e waraanni bilisummaa Oromoo isarratti argataa jiru kanaanis gaddee gara jabina hamaa uummata irratti agarsiisaa jiru qabannee gurra isin buusuudhaaf as jirra maarree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hamma xumura qophii keenya akka nu waliin turtanii fi akkasuma ammoo waliif qoqqooduudhaan uummata keenya biraan akka nu geessan kabajaan isin gaafan qophiin keenya gaa akka itti aanu kana dhiyaataa laayik gochuun eegalaa isiniin jenna. Koleegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gara jabinni abbichuudhaa kun gaa hedduu nama ajaa'iba yeroo gannaa kan dirooniin humaa hin agarretti diroonii uummata Oromoo irratti kaafatee fixaatiin jira waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhee lola guutuu Oromiyaa irratti labse humna lafaatiin waraana bilisummaa Oromoo injifachuu akka hin dandeenye dursinee labsaati turre ni yaadattan yoo kan ta'u ta'e Abiyyi ji'a takka dura paarlaamaa keessatti wanta dubbate ሸኔ ጋር ተያይዞ የተነሳው እውነት ነው አስቸጋሪ ስብስብ ነው ግን የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ባለፉት 8 ወራት ከዚህ እኩይ ስብስብ ጋር ለመዋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል የኛ ችግር ፍለገት የምታገኘው ኃይል አይደለም humni kun humna fuulduratti bahee loluu danda'u miti waraanni keenya ammayyuu bakka woboonni jira jedhan kana ni jira garuu humni kun fuulletti bahee waraana keenyaan loluu hin danda'u jechuudhaan dubbate haa ta'u malee woboon guyyaa adii lafa heddutti waraana Abiyyi fuulletti bahuudhaan kan inni woboodhaan balleessuudhaaf ergee ture lolee dhukkee gochuun injifannoo boonsaa ta'e galmeesse saba isaa ammoo baay'ee gammachiise dubbiin tun garamitti deemaa jirti jechuudhaan morni shiftaa kan biyya bulchu kun yaaddoodhaan hirriiba dhabee dhawaatuma yaaddoon isaanii kun dabalaa jirtuun garuu waanuma Abiyyiin ofii jedhe faallessuudhaan ummata keenya nagaa irratti yeroo gannaatiin diroonii kaafatee ummata nagaa haala addateen lafarraa fixaatiin jira paarlaamaa dabre keessatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kana dirooniidhaan dha'uun akka hin danda'amne ifiifuu dubbatee ture አንዳንዱ ለምንድነው UAV ማትልኩት የሚል ሁሉ አለ UAV የት ነው የምትልከው ይሄ ኃይል እኮ ፍለፊት የሚዋጋ ኃይል እኮ አይደለም አሁን ቤጊ ግዳሚ ምናምን አካባቢ ነው ተብሏል ቤጊ ግዳሚ እኮ አሉ ሪፐብሊካን ነው የሚሽልኮልክ ኃይል ነው waraana kana eessa jiraa beeyne dirooniidhaan dhoo'ina kan jedhe isa haa ta'uti amma ifaan ifatti waraana bilisummaa Oromoo kana ummata Oromoo ta'uu hubachuudhaan ummata nagaa fixuudhaaf dirooniidhaan ummata nagaa haleelaatiin jira kun ammoo yakka waraanaati shiftaatu biyya bulchaa jiraa gaafa isiniin jennu ragaa waliin jechuu wanni tokko kan beekuu qabdan waraana bilisummaa Oromoo jechuun ummata Oromoo jechuudha ni yaadattan yoo kan ta'u ta'e kanaan dura gaafa Tigraayitti injifatamee bahu gaafii maaliif maqalee baatan jettu Abiyyiif dhiyaatteetiin turte rakkoon keenya waraana isaaniitiin injifatamne osoo hin taane waraanni keenya yeroo waraana TPLF dha'uuf deemu hunda waraana TPLF homaa ijaan hin argu kan waraanni keenya argu ummata ummanni ammoo iddoo waraanni jiru waraana keenyatti hin himu waraana keenya bishaanii fi midhaan dhowwatuu qofa osoo hin ta'in ofiifuu bakka heddutti waraana keenya marsee fixaatiin ture ጠላት አሸንፌ መትቼ ነው ያስኩት ይላል ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያ መጀመሪያ እንደ መንግስት ዩኒፎርም የለበሰ መስመር ያለው የሚቆምበትን የሚያቅ ጦር ነው የገጠመን 15 ቀን 20 ቀን ይፈጀብን እንደዛ ያለው ውጊያ እንብዛም አልተቸገረም አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም ህዝብ ነው የሚያየው እዛ የገባው ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይተፈጭፉታል ይሄ ነገር ከቦታ ቦታ እየበዛ ሲሄድ በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል አነራኻ ወራኒስ ወራኒ ከኛ ባረጋ ከሰ ሰኔ ኡመኒ ነጋ ሁንዲ ወራኔ ኢትፈካቹ የገላን ባረግኒ ባረጋ ጉባን ደረኑ ዋን ኢትያማቴፍ መቀሌ ዲፍኔ ባኒ ጀለ ያከ ኡመተ ትግራይን እንጂፈተመ ሰበባ ከነራ ይሰከ መቀሌ ከሳቤ አማኔቲን ቱረ ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ የፎይታ ጊዜ ብንሰጥ አምና ምን ሰጋው ነገር ዛሬ አያሰጋንም የዛሬ ውሳኔ የጊዜ ጉዳይ ነው የመከላከያ ሰራዊት 4 ቀን 5 ቀን ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሃይላንድና የስ ይጠጣል ማስተናገድ የለብንም በሚል
ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን የወሰን dubbiin akkasii oromiyaa keessattis goota kee abbichuu mudatuudhaan waan ofiif jedhe faalleessuun ofumaaf diroonii duraan bakka itti ergu dhabe amma ammoo ifaan ifatti kaafate ummata nagaa irratti boombii haruudhaan fixaatiin jira kana hoggaa isiniin jennu ammoo ragaa qabatamaa OMN ummata dubbisuun argate irraa kaaneeti. Guyyaa sadii sana keessa kallessa humna isaatii ol taanaan helikooftera fayyadamee. Kaleessa galgala jalqaba isaatii 12 gubbaatti akka malee nurra naanna'aa turte ciidho kaasaa turte galgala duraallee. Dirooniidhaan galgala sa'aatii 12 irratti akkas to'aa ture. Tole egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ragaan kun maali kan jedhu qophii odeessaalee keessaa fudhanne kana dhaggeeffachaa ammas amma xumura qophii keenyaa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Helikooftariin immoo guyyaa dhufee ture naannoo sa'aatii 9:08 yeroo sanatti dhufee achitti buusee jeneraala isaanii rukutamee jedhan ajaajoonni arfanii dhuma maal jedhan nama guddaa dhadhanii ufanii fudhatanii deebi'anii sana booda immoo isheen dhufteettiniin nurna olteetuma naannuma sa'aatii 1 yommuu ta'u ga'u ogaasa jalqabde. Egaa sagalee jiraattota aanaa Abunaa Gindabarat gandoota garaagaraa irraa dubbifnee irraa hubachuun akkuma danda'amutti bulchiinsi Abiy Ahmed yakka waraanaa kanaan dura uummata Walloo, uummata Wallaggaa fi uummata Tigraay irratti kallattiidhaan raawwataa ture amma gara Shawaa Lixaattis itti fufee jiraachuudha kan argaa jirru. Haleellaan diroonii uummata nagaa irratti raawwatamee jira. Inumaa iddoo lolli hin jirretti bakka waraanni yookaan lolli hin jirretti haleellaan kun lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatee raawwatamuudha kan jiraattota irraa adda baasuudhaaf qulqulleessuudhaaf dandeenyee jirru. Qabeenyi uummataa manca'ee jira, manni barbadaa'ee jira, horiin miidhamtee jirti, midhaan gubatee jira. Wanni nuuf hafe hin jiru jechuudhaan kan isaanii kaasanii haleellaan diroonii egaa hammam ulfaataa akka inni ta'e miidhaa akkamii akka inni qaqqabsiisuudhaaf danda'u kanaan dura argaate kan turre. Opereeshinii waraanii sirni biltsiginnaa labsa kunini uummata Oromoo gaaga'uuf akka ta'e jalqabuun irra kaa'amne dubbachaa ture namoota hedduullee soda qaban ibsachaa turanii jechuudha. Diroonii fayyadamu akka warri fayyadamuuf deemu ilmi Oromoo kamuu hasammuu qaba hadurtee wabbat beekee jira jechuudha. Uummata Oromoo bal'aan beekee jira jechuudha. Biltsiginnaa waraan bilisummaa Oromoo balleessuuf waggaa baay'ee dhammaatee yeroo baay'eetti yaadde milkoomnee milkaa'uu dhabusii ammoo kan argitu horcaffee irratti ragaa ba'anii jiranii muummichi ministeera gizee paarlamaa fi walitti qabee durii fi walitti qabeetti walaasa'u irra dubbatee jira jechuudha. Waraan kan balleessu dadhabne jirra uummati waraan kan maaliif ofiin maxxanse soor gaafiin inni ibsuun inni uummata tuuf keessa dhossuu jira jechuudha. Piroojeektiin inni amma jalqabu kun inni addaan baasuun dandeenye hangoo teentiffachuuf barcuma gubbaturuuf lubbuu uummata kamillee dhimmi hin qabnu walumaan gaagaane waliin gubne balleessinaa karoor waan jira fakkaataa jechuudha. Haani waraana amma biyya godhuu jira kanarratti Piroofeesar Maraaraan fakkaata maal jedhe gaaf tokko paarlamaa yaadii keessatti uleeni wayyaanii lamaadha tokko mirca boordeedha lammeessoo qawwee jedha. Abiy Ahmed ammoo uleen lama tokko diroonii Turkii irra dhiyootan kadhate TPLF ofirra deebiseen lammeessoon ammoo maali Abiy Ahmed waliin dha'ee bulchuu fi karoorisa khabiraa uummata nagaa gaaga'ee barcuma gubbaa turu jechuudha. Kun ulee isaa lamaan mirca boordii illee kan qabu maalirra kan qabu uummata nagaa gaaga'uu waan taateefi gaagami uummata nagaa dhaqqabee nama hedduun sodaata kan uummata Oromoo dubbachaa turu kan nama hedduun sodaa dursa yaada ture uummata nagaa irra mul'achuu dhagaa ba'aa jechuudha. Amma akkuma san dubbattan Abunaa Gindabarat keessa namni 15 uummata qulqullichi waliin gubachuun midhaan isaa waliin sadarkaa sun gubbaatu wanni jechuuni. Warri sun shanii keessa mee fakkeenyaaf mootummaa biltsiginnaa gaafanna warra gubatu sun keessa yookaan warra sun keessa 15 keessa shanii agamii jira. Shanii agamii jira jechuudha. Diroon jechuun gubbaarraa biddi darbata. Uummata lafsun kee jirtuuf waliin ijjeeta waliin guba eenna addaan baafatee rukuti mee fakkeenyaaf yoo silaaftu mootummaan hin jiru garee shiftaa tokko taa'ee uummata balleessuu jira garum shiftaa sun gaafan war 15 ijjeefamsun maqaa kamiin du'e jechuudha uummata qulqulluu ijjeeftamu amma 5 ijjeeftan waan jalqabaanini Abrahaamitti dabra. Dirooniin waraana giddugaleessaa kana keessatti yeroo lammaffaaf akka qondaalota waraana bilisummaa Oromoo irraa dhagayetti kan fayyadamamaa jiru armaan dura godina Salaalee Ana darraa keessatti ji'oota 4 dura diroonii fayyadamuu isaanii dhageenyeet jirra. Dirooniin suni dhibbaan yookiin miidhaan qaqqabsiisee hin jiru actually mana barnootaa keessatti kan darbatame dahannoo waraana bilisummaa Oromooti jedhameeti bakka sanitti kan darbatame miidhaan yookiin casualtiin akka zeeroodha yeroo sanatti jechuudha. Amma diroonii kan fayyadamaa jiran yeroo lammaffaadhaaf godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda doggoma kana keessatti jechuudha. Sana dura waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waraanni jabaan gaafa roobii turee jira. Sana duras
aanaaleen akka Abuna Gindabarat jedhamanii fi bakkeewwan waraanni mootummaa baay'ee socho'u keessatti lolli turee jira. Lola sanaan humnooti mootummaan baay'ee waan dhumaniif tarkaanfiin kun kan fudhatamaa jiru. Ammas taanaan gara humna isaan diina jedhanii irratti wal waraansa bananii irratti dhiibbaan dhaqqabe hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Kana wal sobuun hin barbaachisu. Gara humnoota mootummaatiin namooti dhibbaan lakkaaman dhumanii jiran ajajooti waraanaa dabalatee jechuudha. Guyyaa roobii helikooppitariin illee gara ganda kanaa dhaquusee dhageenye turre. Helikooppitariin kun reeffa humnoota mootummaadhaa walitti qabaa akka turtedha kan dhageenye. Sana boodadha waraanni mootummaadhaa humna lafoodhaan humna waraana bilisummaa Oromoo loluu waan hin dandeenyeef gara diroonii fayyadamuutti kan seene. Haa ta'utti fayyadamni diroonii kun koorsii waraana kanaa hin jijjiiraa kan jedhu gaaffii guddaan hin jijjiiru. Homaa wal waraansa kana keessatti jijjiirama yookiin bu'aa waraana kanaallee jijjiiruu hin danda'u. Tolee gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Gara jabinni abbichuutis kan agartanii hundi keessan beeytanidha. Kana waan ta'eefis wanni kun saffisaan dhaabbachuu qaba jecha uummanni keenya of eeggannoo cimaa akka taasisuu gamanumaan dhaamuu feena. Hundumaafuu gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kana qoqqooduraan uummata biraan akka nuuf geessan isin abdachaa amma qophii biraa qabannee walitti dachaanutti kanumaan nagaatti nuuf tura.